waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi bareedu. Akkam isin jirtu nagaa keessan miti nuti jirra nagaa keenya. Galanni gooftaatti haa tolu. Har'a maalan hojjedha seetanii manan qulqulleessa jechuudha. Beektu manni koo baay'ee hiphoodha. Yaa lafa qabna garuu amma durallee inni ijaarratti daballaa jennee yaanne amma immoo waan mana diigaa jiraniifu yoo tuttuqne sirrii miti jechuudha. Kanaaf jenneetu adurree xinnoo tokko argadhee baay'ee na rakkisaa jirti. Kanaaf jenneetu mana ittiin daballe jechuudhaan beekamu dabaluuf dandeenya ganna kana keessa. Garuu amma algaanis soofaanis iddoo tokko taa'an beektu mana koo. Gola qaba garuu golli koo baay'ee hiphoodha algaan danda'u mi'a faana. Haala kanaanii duuba kana eddan duuba kana qulqulleessee ture jechuudha. Duuba algaa kana lukti koo qulqulluu waan ta'eef adurree lukti koo qulqulluu waan ta'eef asirra ba'ee duuba kana xaxxaraguu kan jechuudha. Haala kanaanii uraji akkasittiin haala kanaanii kanaan duuba kana qulqulleesseera xaragee jechuudha. Addaan xarageetu jira. Sharabiitii fa'a algaatti marma jechuudha. Duuba algaatti akkasiin baay'ee ulfaata waaqa. Hojii hojjechuun garuu hojiin bareedduudha. Garuu yeroo garaatti baattan illee sosocho'uun bareeda garuu nama jibbisiisa hojii. Hojii darbe adurreen na rakkifte waaqa. Adurree xinnoo tokko argadhee akkanattiin iyyiti bakka nyaata nyaattu yoo naannan bitee maleeyyuu yoo foon ta'e malee biddeena nyaattu quufta xigaaba nyaadha adurreen kun. Siniin jedhama hordoftoota koo. Atarja sagalee ishii galaa jira jiru maalan godhama. Biddilibsiin kun baay'ee ulfaata waaqa. Nuti raasii kana qaba. Maaliif yeroo baay'ee ciisuun natti hin mijatu waan ta'eef. Luka koo gidduu gashee irra fachuudha kan biyya arabaatti fidedha. Uraji adurreen na rakkifte waaqa. Hojii darbe hojii ulfaataadha. Innaa hordoftoota keenya akkanaan haala kanaanii mana qulqulleessuun yeroo mana qulqulleessuun dirqamaa. Isiin jedha. Kanatti mucaa siistarii fidadheen ture. Biyyaan galtee jechuudha. Mucaa siistarii fidadheen ture.
xiqqoota qorritan iddoo isheen bira turte akkasii akkuma kan hojjedha jechuudha. Socho'uun rakkoodha. Waan baay'ee ulfaata waaqaafu. Yaa hojii mana keessanii waan ta'eef hojii mana keessanii waan ta'eef sa'aatii barbaaddan hojjettu, sa'aatii barbaaddan teessu. Garuu waan nama cinqu miti jechuudha. Hojiin immoo bareedduudha jechuudha. Yeroo garaatti baatanii hojii hojjechuun bareeda ulfaatu iyyuu malee sharariitiin na rakkise jechuudha. Sharariitiin mana kootii nu bira hin qorra garuu sharariitiin ho'a jaallatamu qorra jaallatamu. Garuu sharariitiin baay'ee qanii yoon xarage har'a waan xarage borus nan argachuudha. Inni argattoota koo olmaan keenya har'a mana fataa gochuudha jechuudha. Diitoolii kana biyya Arabaatiin fidee dhufe. Anan midhaan biyya Arabaatii dhufe waggaa tokkoof wayii ta'een jira. Garuu ila amma nannaa'aaf jechuudha. Eddasii dhugaa dubbachuudha ittiin waan arge walawwalaa amma garuu ittiin algaa walawwaluufanidha. Innaa waggaa tokkoof wayii taa'e jechuudha. Asitti garuu diitooliin jaallatani namni baay'ee amma lammii yeroo ittiin qulqulleessu hin jaallatu. Diitooliittiin shintibeetii dhiqu malee ittiin waan argamu as addaa'u naan jedha. Hin beekan waan ta'eef asitti waan godhachuudhaan. Kanaanii dukkanaa waan ta'eef baatirii ibsadhee hin baddee daftee baddi bar bishaan samuuna kaan namichi waan ta'e dafee cumuu malee didi ganama waraabbanne ati jeerikaanii
bishaan amma dursaatii ja'a saddeet eegaa amma dafee baduu jammare. Amma meeqa amma beeka shaniin ta'uu laata? Hin ta'a garuu ani immoo silkiitti nana hubannoo hojjechaa jira. Koo seeni ganama waraabuu didde bishaan barammaa akka durii miti nama siistu. Nama siistu waan ta'e namichi dafee cufuu malee dide bishaan. Anillee qabaayyuu garuu baaldii lama wayii waraabbadhe. Laakiin badde sagalee qabdi hin badde hin jirtu. Daftee baduu jammarte bishaan. Inni hordoftoota keenya dhiifama nama faana naasaa qabadhee like share godhaa. Akkanaan haala kanaan har'a mana gochaa jira jechuudha. Mana qulqulleessaa jira jechuudha. Like share naa godhaa ishee. Like share naa godhaa. Baay'een isin jaalladha. Baay'ee isin kabajaa. Haala kanaan warra akka koo garaatti baattan hojii hojjedhaa hin taa'ina. Maaliif hojii hojjetan da'umsaafis baay'ee bareedduudha. Nama salphata jedhu. Nah, kanan isiniin jedhaan hordoftoota koo. Garuu hojii hojjechuun inuma ulfaata. Waaqa nan dadhabani waan xinnoorra hojjedhe baay'ee hin dadhabachuudha. Garuu suuta jedhaatu hojjedha. Taa'an ooliina taa'uun sirrii miti. Bishaanis waraaba. Anillee bishaan dallaa keessaan qaba garuu nan waraaba. Yeroo tokko waraabu iyyuu ture. Amma garuu waraabuu jammareen jira baaldiidhaan jechuudha nan babbaadha. Bakka yaa manuma qulqulleessu malee biddeen illee elektiriikii fayyadama. Waxii nama gugguufee waxustuufi waan ta'eef. Kana bakka maaliif hojjedhaa jechuudha maaliif da'umsaaf isinii salphata. Akka kootti hojjedhaa. Gombos qanaa jedhaa taa'an ooliinaan isiniin jedha. Akkana hordoftoota koo like share godhaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa. Bye bye.